Nagaan isiniif haa baay'atu maatiiwwan Abdii Akkaadaamii hundi keessan baga nagaa taatanii ani barsiisaa Muusaa Muhammad har'aa qabadhee kan isinii dhiyaadhe herreega kutaa 11 Unit 1 about relation in the function part 4 types of what function maatiiwwan Abdii Akkaadaamii hundi keessan chaanaalii keenya chaanaalii Abdii Akkaadaamii subscribe like share gochuu hin dagatinaa jechaa har'aaf kan waliin ilaallu definition of what function Rika function waliin ilaalla. Examples of what function examples of function vertical line test fayyadamnee akkamitti akka function fi function ta'uu dhabuu isaa addaan baasnu. About types of what function types of what function definition and examples of what power function definition if you hika fi example power function nilalla jecha. Okay, objectives of what to this lesson. At the end of this video we should be able to what explain function with what examples function maal gochuu qabdu explain gochuu qabdu ibsuu qabdu define gochuu qabdu examples kennuu qabdu jecha kennuu dhuma barnoota keenya kanarratti jecha. Describe the difference between what is function and what a relation maayinni garaagarummaan function fi relation maal akka ta'e ibsuun isinirraa eegama jecha. Identify the given graphs of is a function or not function by using what vertical line testing. Vertical line testing fayyadamnee maal gochuu qabna graafii nu kenname kun graafii function ta'uu fi graafii function ta'uu dhabuu isaa addaan baasuu qabdu jechaadha irratti. Define was power function what with best example power function define gochuu qabdu example power function illee kennuun qabdu jechaadha. Okay, definitions of what function is a relation in which no two ordered pairs have the same first elements. Function jechuun hariiroo keessaa tokko ta'e no two ordered pair tarreen cimdii kenna jecha. Tarree cimdii kenna keessatti komponentiin jalqabaa yookaan elementiin jalqabaa tarree cimdii jalqabaa have the same first element kan biraa waliin lama kan biraa lama wal qabachuun qabu jecha waan biraatiin wal qabachuun qabu jecha. Fakkeenyaaf f is equal to so fakkeenyaaf maal kan ta'u taate relation kan ta'u taate jechaadha. Waan koomaa wiizoo attuu osoo kan ta'u taate waan kun kan biraa qabachuun qabu jechaadha tuu malee. 3 with 4 osoo kan ta'u taate jarri kun amma maal jechuu dandeenya relationis ta'uu ni danda'u functionis ta'uu danda'u jechaadha. Because this one ordered pair waan kun tarree cimdii n wajjin qofa wal qabateera lama wajjin qofa wal qabatee jira jecha. Sadiin kun illee tarree cimdii n qofa wajjin wal qabatee jira afurii wajjin wal qabatee osoo kan biraa wajjin waan kun kan biraa wajjin kan wal qabatu taate kan amma relation kana yookaan hariiroo kana maal jechuun dandeenyu function jechuun dandeenyu jechuudha. Kanaafuu function is a relation in which no two ordered pairs this is the main point here no two ordered pairs have the same first elements. Elementiin jalqabaa tarree cimdii gara deddeebi'uun qabudha biraabiree kan biraa wajjin wal qabachuun qabudha. Tarree cimdii lammaffaa qabatee dhiise inni rakkoon qabu. As keessatti murteessaan isa kamii tarreen cimdii jalqabaa kun maal ta'uu qabu irra deddeebi'ee kan biraa wajjin wal qabachuun qabu jechaadha. Function is what special types of what relation. Functioniin gosa hariiroo keessaa tokko ta'ee special wanta isa godhu wayii qabaachaa wanta adda isa taasisu wayii qabaachaadha karaa biraatiin. Wanti adda isa taasisu kun immoo hariiroo irraa wanti adda isa taasisu kun immoo maalidha? Where no the first ordered pairs mapped to two or more different second orders. For example, if what arrin kenna osoo fakkeenyaaf arrin kenna as equal to unordered pairs of what x, y osoo kan qabaatu taate
when x comma y is what? An element of what? A real number of content. X comma z in kenna kuni x comma z in fakkenna fi miseensa arrii ta'uudhaa fi it must be y equal to what? Z ta'uu qaba jecha. Y is equal to z ta'uu qaba jecha. Wanta specially good wayii qaba. Wanta function is special types of relation kan jennu addatti hariirratti wanta inni dabalatu wayii jira jecha. Inni wanti inni dabalatu illee maal jechuudha? No first order pairs mapped to or more different second order pairs. Tarreen cimdii jalqabaa sun maal ta'uu qabu jechuudha karaa biraatiin irra deddeebi'ee kan biraa qabachuu hin qabu. Tarree cimdii lammaffaa kan biraa kan garaagaraa qabachuu hin qabu jechaadha. Kanaafuu yeroo tokko kennaa fi tokko lama wajjin sadii afur wajjin yoo jedhe tokkoon kun irra deddeebi'uu hin qabu jechaadha karaa biraatiin. Tarree cimdii biraa qabachuu hin qabu jechaadha. For example, let us see the following two relations and identify the difference. R1 is equal to an ordered pairs of what? Minus 2 is what? 1. 1 is what? 3. 1 is what? 4. 3 is what? Minus 1. Relation yookaan hariiroo R1 kana keessa minus 2 neen wajjii wal qabateera. 1 wajjii wal qabateera. 1 neen wajjii wal qabateera. 3 wajjii wal qabateera. 1 ammallee dabalatee n wajjii wal qabateera. 4 wajjii wal qabateera. Kanaafuu 1 kun yeroo meeqa deebi'eera jechaadha. Yeroo lama irra deebi'eera jechaadha. Yeroo lama irra deebi'eera jechaadha. Kanarraa kaanee akka definition functionititti R1 kuni function ta'uu hin ta'u hubachuu ni danda'ama jecha. Function hin ta'u tarreen cimdii jalqabaa maal ta'uu qabu jedhe irra deddeebi'uu qabu kan biraa kan miseensota biraa wajjin wal qabachuu qabu jedhe. If 1 comma 3 elementii R1 yoo ta'e and 1 comma 4 illeen elementii R1 yoo ta'e 3 is equal to maal ta'uu qaba jedhe 4 ta'uu qaba. This was false. Kun immoo soba waan ta'eef R1 kun maal jechuu dandeenya jechaadha. Function miti jechuu dandeenya jecha. For example R2 halaallu. R2 kana gaafa laallu immoo minus 2 neen wajjii wal qabateera. Minus 2 waan wajjii wal qabateera. Waan immoo neen wajjii wal qabateera. 3 wajjii wal qabateera. 2 neen wajjii wal qabateera. 3 wajjii wal qabateera. 3 neen wajjii wal qabateera. Minus 1 wajjii wal qabateera. First order pairing kenna kun orderiin jalqabaa kun order pairing isaan jalqabaa kun minus 2 1 2 3 irra deddeebi'anii yoo jiraatani relationiin kenna kun hariiroon kenna sun functionii ta'uu hin danda'u jechaadha. Kanaafuu tarreen cimdii jalqabaa hundi isaaniitu irra deddeebi'anii argaa jiran. Minus 2 1 2 fi 3 waan ta'eef R2 maal jechuu dandeenya? Function jechuu dandeenya jechaadha. Tokko tokko qabataniiru warri tarree cimdii jalqabaa kun. Tarreen cimdii lammaffaa yoo deebi'es rakkina qabu. Maal addaa wanti inni qabu maal ta'uudha? Tarreen cimdii jalqabaa kun maal ta'uu qabu? Irra deddeebi'eetiniin kan biraa qabachuu hin qabu. Tokko caala. Kanaaf minus 2 waan wajjii wal qabate. Waan immoo 3 wajjii wal qabate. Osoo waan kun kan biraa qabate taate kanaan maal jechuu hin dandeenyu? Function jechuu hin dandeenyu. Hundi isaaniitu tokko tokko qabataniiru.
tarreen cimdii jalqabaa kun. Kanaafuu arrituun maal jechuu dandeenya? Function jechuu dandeenya jechaadha. As we have seen above, akkuma armaan olitti ilaalle jechaadha. In everyone, first component in kenna, it is related to two or what? More different second component. Irra deddeebanii kan biraa qabataniiru arriwaanii keessatti. Kanaafuu arriwaaniidhaan maal jechuu hin dandeenyu? Function jechuu hin dandeenyu jechaadha. In arritu every first component is tokko tokkoon isaanii related what to only what one corresponding second element. Tokko qofa qabataniiru. Tokko tokkoon isaanii kan warri jalqabarra jiran kun. So as we have seen from the above diagram, R2 is what? Called what? Function. Relation lammaffaan sun maal jechuu dandeenya jechaadha? Function jechuu dandeenya jechaadha. Because what? Every first component is related only what? One corresponding second element. Tokko tokko qabatanii jiru hundi isaanii elementoonni jalqabarra jiran sun. But everyone is not function. Laallee irraa waan ta'eef everyone function miti jechaadha. Function miti jechaadha. Tarree cimdii jalqabaa keessaa kan irra deddeebi'ee jira waan ta'eef. Kanaaf everyone is not function jennaan jechaadha. Okay, example 2. Example 2 araallu. Shows that R is equal to another difference of what? X comma y such that X comma y is an element of real number and what? Y is equal to X plus 1 is what? Function ta'uu isaa agarsiisee jechaa jira. For example, irratti fakkeenyaaf gaafa agarsiifnu y is equal to X plus 1 jedhee. Shows that this relation is what? Function ta'uu fi ta'uu dhabuu isaa. For example, osoo X fakkeenyaaf 1 fudhanne y is equal to 1 ta'uu deemachaa karaa biraatiin 1 plus 1 is equal to 2 ta'uu deemachaa. Kanaafuu 1 comma 2 elementii nuti jechaadha. Elementii arrii kennate jechaadha. X is equal to minus 1 osoo fudhanne fakkeenyaaf y is equal to maal ta'uu deema? Minus 1 plus 1 is equal to what? 0 ta'uu deema jechaadha. Kanaafuu minus 1 dhaa fi 0 illee elementii nuti jechuudha. Relationii kennate jechaadha. Osoo fakkeenyaaf z fudhanne immoo z is equal to x plus 1 ta'uu deema jechaadha. It must be y is equal to x plus 1 dha waan jedhuuf as keessatti wanti ilaalamuu qabu wanti guddaan maal ta'uudha? Relationii nu kenname kuni functionii ta'uudhaa fi dirqama osoo hin jaalatin x comma y elementii r yoo ta'e jedha. R yoo ta'e ammallee immoo x comma z elementii r yoo ta'e it must be y is equal to what? Z yoo ta'e qofacha. Kanaafuu dirqama y fi z maal ta'uu qabu jechaadha. Wanti kun maal ta'uudhaaf? Function ta'uudhaaf y fi z wal qixa ta'uu qabu jechaadha. Biirratti x square minus y square is equal to 0 jedheera. Fakkeenyaaf osoo x meeqa fudhanne tokko fudhanne. Y is equal to tokko osoo fudhanne. X square minus y square is equal to 0 dha. 1 square minus 1 square is equal to 0 dha. 1 minus 1 is equal to 0 dha. Kanaafuu 1 dhaa fi 1 in elementii maaliti jechaadha? Relationii kennate jechaadha. When x kennafi is equal to 1 fudhanne y is equal to minus 1 osoo kafalu taate. At that time 1 square minus 1 the whole square is equal to 1 minus 1
is equal to 0 dha jechuudha. Kanarraa maal hubanna? 1 comma minus 1 is also what? An element of what? Our relation hariiroo kennate jechuudha. But 1 comma 1 ini elementii nuti jenne hariiroo kennate jenne. 1 comma minus 1 is also what? Elementii mee nuti jenne hariiroo kennate jenne. But 1 is equal to 1 dha tarree cimdii jalqabaa sun jechaadha. Tarreen cimdii lammaffaa garuu 1 is equal to minus 1 kan jedhu kuni this is false. False dha kun. Sobaachaadha. Kanaafuu y is not equal to z isa jennu tarree jalqaba jenne san harkaa faalleessaa jechaadha. Yoo x kun x ta'e kuni y kan ta'u taate ishiin kun x taate kuni y kan z kan taatu taate jechaadha. Isa kana nu harkaa faalleessaa jira waan ta'eef this is not function jennaan jecha. Function akka hin taane critical example fudhannee example ma tokko fudhannee maal gochuu dandeenya jechaadha. Soba akka ta'e agarsiisuu dandeenya jechaadha. For any given variable x isa jalqabaati kun variable x dha fi there is only one variable y is equal to what? 1 x plus 1. There is only one variable y is equal to x plus 1. Gatii x tarree cimdii jalqabaa kanaaf tarree cimdii lammaffaa kan jiru isa qabne jechaadha. Y is equal to x plus 1. That is if x comma y is an element of that relation, x comma z illeen elementii relation yoo kan ta'u taate y is equal to x plus 1 dha fi zx is equal to x plus 1 yoo kan ta'an taate it must be what? Y is equal to z dha. Because elementii biraa qabachuu hin danda'u tarreen cimdii jalqabaa x'n kun yoo function kan ta'u taate. X'n y wajjin mappir ta'eera waan ta'eef x'n kan biraa n wajjin mappir kan biraa wajjin ta'uu sababa hin dandeenyeef x'n z wajjin illee yoo kan mappir ta'ee jiraatu taate z fi y dirqama wal qixa ta'uu qabu jechaadha. Maal ta'uudha? Wanti nuu kenname sun maal ta'uudha? Function ta'uudha. Function ta'uudha. Critical example wanta tokko soba ta'uu isaa agarsiisuudhaaf example tokko fudhannee example tokko soba harkaa taasifnaan wanti sun soba akka ta'e beekamaadha jechaadha. X kenna waan fudhannee y kenna minus 1 yoo fudhanne x kenna waan fudhannee y kenna waan yoo kan fudhannu taate jarri kun lachuu eessa keessa jiru? Relation nu kenname keessa jiru jechaadha. Relation kana keessa nu dhugoomsu garuu tarreen cimdii tokkoffaan eda deddeebi'eetiin kan biraa minus 1 dhaa fi waan wajjin waan wal qabate this is not function jennaan jecha. 1 square minus 1 the whole square is equal to 1 minus 1 ta'a is equal to 0 ta'a. Kunis dhugaadha. Inni kun maal jechuudha? 1 dhaa fi minus 1 jechaadha. Ishiin kun x dha, ishiin kun y dha jecha. 1 minus 1 square dha kun immoo 1 comma 1 dha jecha. Ishiin kun immoo maal kun immoo x dha kun immoo z dha jecha. Dirqama y fi z wal qixa ta'uu qabu. Maal ta'uudha? Function ta'uudha. But minus 1 is not equal to 1. Kanaafuu x square minus y square is equal to 0 is not function jennaan jecha. Not function jennaan jecha. Maal waan cabseef seera function san waan harkaa cabsee jiruuf jechaadha. Okay. If f is a function from a to b, if f is what? A function from what? A to b. Relation kenna arraa gara baa ta'uu paartii waan keessatti ilaalleerra. Yeroo san yeroo a cross b faa barbaadaa turre san jechaadha. Paartii waan keessatti waa'ee kanaa waa wal qabatu ilaalleerra. Function kenna eessarraa gara eessatti? Arraa gara baatti. Yeroo ta'u that is denoted by a function f from what? A to b. Haala kana barreessina jechaadha. Function arraa gara baa jechaadha kana jechuudha. Karaa biraatiin illee maal jechaadha? Function arraa gara baa jechaadha. This f is what? Function jechaadha.
function from A to what? B. Osoo fakkeenyaaf akkana jedhee F jedhee akkas kan jedhu taate homaa jechuudha. Faankishiniin kee baarraa garamitti gara aatti jechaadha. Kanaafuu barbaanne kan akkamitti barreessuu dandeenya? Haala kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. Haala kanaan barreessuu ni dandeenya jechaadha. Achi keessatti aan akkamaa itti ilaalla akka doomenii faankishinii nu kennametti jechaadha. The domains of F. The domains of F eenyu ta'a? A ta'a jechaadha. Range of F is a subset of what? B. Ita tuutaa baa ta'uu qaba. Rangein kee. Baan garuu koodoomen waan jedhu kutaa kun itti ilaaltaniirtu waa'ee koodoomenii. Always rangein subsetii nu ta'e waan ta'eef koodoomenii waan ta'eef. Inni guddichi koodoomenii waan ta'eef. Biin kun koodoomenidha. Rangii kan jennu subsetii yookaan cita tuutaa eenyu ta'uu qaba? Baa ta'uu qaba. Warra baa miseensota baa kana keessa jira. Warra baa kana keessa kan reenjiin taa'an irra jiraachuu danda'a jechuudha karaa biraatiin. But it's what? Codomen. Reenjii ta'uudhaaf dirqama maal ta'uu qaba? Cita tuutaa baarraa warra cita ta'uu qaba. Because our function from what? A to what? B. Arraa gara baatti deemeera waan ta'eef faankishiniin kenna arraa gara baatti deemaa jira waan ta'eef achi keessatti doomeniin kenneen acha doomeniin faankishinii kennaadha. Reenjiin fi maal ta'uu qaba yeroo hundaa cita tuutaa baa ta'uu qaba. Baan maal waan ta'eef koodomenii waan ta'eef. If what? X, Y is an element of F. Our function. Tarreen cimdee X, Y elementii n yookaan miseensa faankishinii kennaa yoo ta'e Y is equal to F of X bakka F of X is equal to X plus 1 jennee yoo barreessine kana yoo barbaanne Y is equal to X plus 1 jechuu dandeenya jechuudha. Karaa biraatiin Y faankishinii F of X jecha. F of X kana yeroo dubbisnu maal jedhee dubbisna? F of X inni dubbisna jecha. F of X. Haala kana yoo barreeffamu maal jennaan? G of X jennaan jecha. If X, Y is an element of F, X tarree cimdee X, Y in kennaa elementii faankishinii kennaa yoo kan ta'u taate Y is equal to F of X. Y kanaa fi F of X jechuun tokkuma karaa biraatiin bakka Y kanaa maal barreessuu dandeenya jechaadha. F of X akkasitti barreeffamuu ni danda'a jechaadha karaa biraatiin. Yeroo dubbisnu garuu F of X jennaan. Gaafa G ta'e immoo G of X jennaan. K of X. Kanaaf F of X Y'dhaaf bakka bu'aa jechaadha. Tarree cimdii kenna faankishinii kenna yoo kan ta'u taate X, Y. G of X is equal to X minus 5 yoo jedhe kana yoo barbaade maal jechuu danda'a? Y is equal to X minus 5 jechuu danda'a jechuudha. Vertical line test. Vertical line testing kenna kun immoo maal testing? A set of points in the coordinate plane. A set of points. Point array cimdii fakkeenyaaf X, Y coordinate plane cannot represent a function can isaan function ta'uu nu ibsani even the only if no two points of the given sets are on the same vertical line. Vertical line. Maal jechaa jira? Function ta'uudhaaf Giraafin nu kenname tokko fakkeenyaaf giraafin nu kenname tokko faankishinii ta'uudhaaf vertical line testing kenna kun gaafa asii gadi sararru coordinate plane irratti tuqaa yookaan tuqaa giraafii sanii yeroo tokko caalaa tuquun qabudha. No two points of the given sets are on the same vertical line. Fakkeenyaaf giraafin tokko haala kana yoo jiraate akkatti gaafa gadi sararru bakka meeqatti tuqeera? Bakka lamatti tuqeera giraafii kana. Vertical line testing kenna.
Kanaafuu inni kun maal nu agarsiisa jechaadha. Wanti kun maal ta'uu dhabuu isaa nu agarsiisa. Not function jenna. Akkasumatti ilaallee not function jenna. Because vertical line testii keenya yeroo meeqa tuqeera waan ta'eef, yeroo 2 tuqeera waan ta'eef. Bakka kanattis x'n waa 2 qaba. X'n keenya asiinis qabateera, asis qabateera jechaadha karaa kaate. X waa 2 qabateera jechaadha. Kanaaf function miti jechaadha. A set of the points in the coordinate plane represent a function. Pointiin yookaan tarreen cimdii keenyaa coordinate plane tokko irratti kan function ta'uu isaa ibsan. Even the only if no 2 points of the given sets are on the same vertical line. For example, 2, minus 1 tarree cimdii irratti osoo kan agarsiisu taate, ammallee 2, 3 osoo kan agarsiisu taate, maal ta'a? Gatii eksiituu kanarra dhaabadheet minus 1 kanatti argisiisa. Asirra dhaabadhee. Asumarra dhaabadhee ammallee maal agarsiisa? Sirii agarsiisa itti pooyintii kana. Sirii agarsiisa. Vertical line keenya tuqaa keenya kana yeroo meeqa tuqeera la? Asittis tuqeera, asittis tuqeera. Kanaafuu 2, minus 1 dhaa fi 2, 3 kuni miseensa function ta'uu hin danda'u. Because 2 kuni miseensota 2 kan garaagaraa qabateera waan ta'eef tarree cimdii qabatee jira waan ta'eef. Yeroo akkasitti vertical line testii kennan gadi sararru yeroo 2 yoo kan tuqu taate yookaan giraafii kenname isaa yeroo 2 kan tuqu taate akkanumatti ilaallee giraafiin kun giraafii function miti jenna. Function ta'uu fi ta'uu dhabuu isaa kan addaan nu baasu maal jedhamee waamama? Vertical line testii jedhama. Giraafii nu kenname san asii gadi sararra. Yeroo 2 yoo itti bu'e function miti jenna. For example, from the following two relation, which one represents function? Relation armaan gadii keessaa kamtu function agarsiisa yookaan function ibsaa represent godhaadha. Relation ni qabna, relation lama qabna. Relation R fi relation S. Relation R kuni function ta'uudhaa fi ta'uu dhabuu isaa kan nu addaan baasu maali jenneerra? Vertical line test jedhamne. Yeroo asii vertical line test kana asii gadi sararru giraafii keenya yeroo 2 ni tuqa yoo ta'e giraafichi giraafii function miti jenna. But if it is what? Cross only yeroo takkitti qofa yoo itti bu'a ta'e immoo function fakkeenyaa fi haasararru sararri ilaalle. Vertical line keenya kana yeroo meeqa itti bu'eera? Bakka 2tti itti bu'eera laala. Giraafiin kun asitti sitti bu'eera. Asitti sitti bu'eera. Inni kunis maal ta'e asitti sitti bu'eera. Asitti sitti bu'eera. Bakka 2tti itti bu'eera. Kanaafuu relation R kun maal jennaan? By using vertical line testiidhaan this is not function jenna. Function miti. Akkasumatti ilaallee asuma gadi sararraa jechaadha. Sarara gaafa gadi sararru yeroo 2 itti bu'eera. Kanaafuu function jenna. Isa S kana ilaallume sarara asii gadi. Sarara qajeelaa ta'u asii garaa sarara. Iddoo takkitti qofatti itti bu'a. Saadha iddoo tokko qofatti. Iddoo biraa adda. Iddoon inni kun sarara X Y'ti. Kun sarara X ti sarara Y'ti. Sarara X fi sarara Y ilaallu. Giraafiin nu kenname san yeroo meeqa itti bu'ee qofa laalla. Yeroo takkitti qofa wal dhiibaa. Asittis yeroo tokko qofa. Asittis waan kana wajjin tuudha laala. Waan asiin kun immoo tuudha laala. Yeroo asitti yeroo 2 itti bu'e. Argitanii inni kun garuu yeroo takkitti qofa itti bu'e waan ta'eef this relation is what? Function jenna. Giraafii armaan gadii keessaa kamtu function ibsa yoo jedhu directly by using what? Vertical line test fayyadamtanii asuma gadi sararru jechuudha. Gaafa sarartan yeroo tokko qofa itti yoo kan bu'u taate giraafii sun giraafii function jennaan. Yeroo 2 yoo itti bu'e yookaan 3 yoo kan itti bu'u taate is not
graph of what function jechuu dandeenya. Haala kanaan functioniif ta'uu fi ta'uu dhabuu isaa addaan baasna jecha. Maatiiwwan Abdii Akkaadaamii hundi keessan chaanaalii keenya chaanaalii Abdii Akkaadaamii subscribe, like, share gochuun dagatinaa jecha. Isuma armaan olitti ilaallisan nuuf ibsaa jecha. Isuma armaan olitti ilaallisan nuuf ibsaa jecha. You can see from the graph above, vertical line test intersect what? More than one. Yeroo lama qaxxaamuree agarreerra waan ta'eef. So the graph over is what? Not function. Asitti ilaalleerra waan ta'eef. Harreen maal miti jechaadha? Function miti jechaadha. For B. Any vertical line intersects the graph of S exactly one. Yeroo tokko qofa qaxxaamura. Sarara isa kana vertical line kana ila asitti qofa qaxxaamura. Isa kana immoo asitti qofa qaxxaamura. Exactly one. Kanaafuu isin maal ibsa jechaadha? By using vertical line testidhaan graafii functionii nu ibsa jechaadha. Graafii functionii nu ibsa jechaadha. Okay. Types of what? Function. Gosoota functionii. Some special types of functions are baay'eetu yeroo gosoonni functionii kiraasintuu ilaalaa turtan, linear function ilaalaa turtanii, quadratic function ilaalaa turtanii, polynomial function ilaalaa turtanii kutaa 10tti power function special types of what function idha. Absolute value function, signum function, greatest integer or flower function, exponential function, logarithm function. Baay'eetu jechaadha. Gosoonni functionii baay'ee ilaaltanii jirtu jechaadha. F of x is equal to absolute value of what? X in f of x is equal to ax is a part of what? Array when is different from 0 and is an entity of what? Real number. Array is an entity of what? Real number. You can tell that sin function f of x is equal to 1 if what? X is greater than what? 0 minus 1 if x is what? Less than 0. 0 if x is equal to what? 0. Ni ilaallaa wantoota kana. Greatest integer function f of x is equal to greatest integers of what? X. Haala kanaan kan barraa'u jechaadha. Tokko tokko isaanii ni ilaalla gara fuulduraatti. Har'aaf immoo mee power function yaadaallu. Definition isaanii power function yaadaallu. A function of the form f of x is equal to a function of the form f of x is equal to f of x jennaan bakka function wiitii jechaadha. Ax is a power of r for some non-zero real number a. And what real numbers are is called what? Power function. Kana jechuun maal jechuudha? Kana biraatiin power functionii bifa f of x is equal to ax is a power of r barraa'ee aan elementii real number ta'ee aan maal ta'uu qabu jedhe 0 ta'uu qabu. R'n immoo elementii nu ta'e real number ta'e. Variability gubbaatti power qabaachaadha. Power isaa real number ta'uu qabaachaa. Duubaan immoo constant yookaan lakkoofsi constant ta'e. Different from 0 ta'e wayii ni jira jechuudha. Functioniin haala kanaan barraa'u maal jennee dubbisna? Power function jenna. Examples of power function, for example, f of x is equal to 3x square. This series constant.
x is the powers of 2 right? G of x is also power function. 5x is the powers of 2 over 3. 2 over 3 means what? 5 in moment constant right? D of x is equal to minus 4. X is the powers of minus 3. Because this minus 3 is elements of real number, positive as the negative as the real number you want it. Kana minus 4 is the powers of minus 3 lemma lecha. This is what power function nature. But R of x is equal to 2 the powers of x. Enam form is anjijjireera. Lakkoofsa gubbaatti immoo bakka exponentii variably taasise. This is not power function. This is what? Examples of what? Exponential function. Exponential function it. M of x is equal to absolute value of x. Absolute value of x. And the radical of what? X squared jechuudha. These examples of what? Absolute value function. This is not examples of what? Power function. K of x is equal to logarithms of what? X base 2. Logarithm. Logarithm function. It's not what? Power function. Logarithm is most value function. This R of x is equal to the powers of x. M of x is equal to absolute value of x. Q of x is equal to logarithms of x base 2. Jarri kun example miti power function miti jecha. Form kami number of naman ta'eef form f of x is equal to ax is the powers of r the number of okay. Depending on the above definitions of what? Function and also definitions of what? Power function. Let us see what? This question as what? Example. Example 1. Question number 1. Which one of the following is a relation is what? Function. Which of the following relation is what? Function. Hariiroowwan armaan gaditti kennaman keessaa kamtu functionidha. Function ta'uudhaaf maal ta'uu qabu? Tarree cimdii jalqabaa irra deddeebi'uu hin qabu. A relation R is equal to 6 to 7 1 0 2 6 3. Laalaa asitti. Jaha kana laalame. Irra deddeebi'eera. Jaha lama wajjin. Jaha sadi wajjin. Jaha lama wajjin. Jaha sadi wajjin jechuu dandeenya? It's not equal. Sadii fi lama wal qixaa miti. Ishiin kun x yoo taate, ishiin kun y yoo taate, ishiin kun x yoo taate, ishiin kun z yoo taate, it must be what? X is equal to x dha waan ta'eef, y is equal to what? Z dha ta'uu qaba ture. Kanaafuu x is equal to 6 yoo ta'e, it implies that 2 is equal to 3 dha. Kanaafuu kun maal inni? False dha jechuudha. Kanaafuu waan deebiin ta'u jechuudha. B. R is equal to another pairs of what? Another pairs of a set contains another pairs of x comma y such that x comma y is elements of real number. And what? X is equal to y square. X is equal to y square. When we scale the graph of this, the graph, what's x-intercept? X is equal to 0. Y is equal to 0. Y-intercept lemmaadha.
y is equal to 0 exactly. Is this parabola upward or downward or parabola to the right or to the left? When x is equal to 1, y square is equal to 1, y is equal to under radical of what? 1, this is equal to plus or minus 1. So, what? X intercept में कब ना 0 कम, y intercept में कब ना 0 कम. If the value of x is equal to 1, what is the value of y? Plus or minus 1. One day be graphing के नंबर पक्का चला. This one. Graphing के ना parabola open towards the right. Gatiin x kennaa waan yoo ta'u, gatiin y kennaa positive y dhaa fi minus y dha waan jedhe. By using what? Vertical line test fayyadamna. Gadi sarara. Gaafa gadi sararru iddoo meeqatti qaxxaamureera? Iddoo lamatti giraafii kan qaxxaamureera. X is equal to y square kan jedhu kana. Kanaafuu by using vertical line test jedhanii R is equal to another difference of x comma y. X comma y is an element of real number, and x is equal to y square is also what? Not function. He says that R is equal to another difference of x comma y. X comma y is an element of real number, and x square plus y square is equal to y. Okay. Let us take for C. We have run. X is equal to 0 run. Y is equal to 1 run. 0 square plus 1 square is equal to 0 plus 1 is equal to what? 1. Kanaafuu 0 comma 0 comma 1 in kenna elementii n jechaadha. Arriitii jechaadha. Mee immoo lammaffaa x is equal to 0 dhaa fi y is equal to immoo minus 1 hafan. 0 square plus minus 1 the whole square is equal to 0 plus 1 is equal to also what? 1. Asirrallee immoo maal hafan? 0 comma minus 1 illeen element mee nuti jenna. Arriitii jechaadha kun hariiroo kennate jechaadha. But 0 comma 1 is equal to 0 comma minus 1 dha. 1 is equal to minus 1. This is false. So, kanaafuu x square plus y square is equal to 1 in kenna kun illee maali miti jechaadha. This is also what? Not function. Miti jechaadha. Maal waan ta'eef 0 dhaa fi 1 illeen ni dhugoomsa. 0 dhaa fi minus 1 illee ni dhugoomsa. 0 kun inni dhufeen wajjin wal qabateera jechaadha karaa biraatiin. 1 dhaa fi minus 1 dhaan wal qabateera kanaafuu hin ta'u jechaadha. What about this D? R is equal to another difference of x comma y. X comma y is an element of real number, and
y is equal to x square. Where we scale the graph of this y is equal to x square gaaf no? X intercept y intercept len 0 da. Akkuma isa jalqabaa san laallecha. But when y is equal to 1, what is the value of x? X is equal to under radical of what? 1 dha waan ta'eef is equal to plus or minus 1 dha jechuudha. Because y is equal to x square dha waan jenne x is equal to under radical of y dha waan ta'eef jechuudha. At that time, what is the graph of the given relation? Parabola upward dha jechuudha. By using vertical line test jedhani akkuma jalqabadhaan gaafa vertical line test check goon yeroo tokkitti qofa qaxxaamuraa jechuudha. Yeroo tokko qofa qaxxaamuraa jechuudha. Kanaafuu the exact answer is what? D is equal to a relation that have order the pairs x, y is elements of real number, y is equal to x square. Isa kanatu function jechuudha. Relationin kenna order the pair kana qabu kanatu function jechuudha. Yeroo kaasnu parabola upward dha waan ta'eef. Okay. Number 2. Which one of the following is power function? Kanneen armaan gadii keessaa power function kan ta'e kamii jedha gaafichi. Dursa maal beekudha? Power function maal foormii kamiin akka barraa'u beekuun irraa eegama jechuudha. Power function foormii kamiin barraa'a? Power function is a function that written in the form of what? F of x is equal to ax is the power of r when a is an element of real number, a different from 0, and r is what? An element of real number ta'uu isaa ilaalleera waan ta'eef. Functioning kenna bifa f of x is equal to ax is the power of r ittiin barraa when a is an element of real number, a different from 0 yoo ta'ee fi r elementii real number yoo kan ta'u taate. For example, f of x is equal to under radicals of what? 2. X is the power of 2. Radical 2 constant number different from 0. X is the power of what? 2. 2 len mine and so what? Real number. Kanaafuu power function ta'uu hunda'u exactly an ta'a. Mee warra baacaa daadhaa dhumu. G of x is equal to x to the power of x jedhedha. Power ishiin kuni ishiin gubbaratti barreeffamte kuni this is variable. This is what? This variable is not an element of what? Real number. Lakkoofsa bakka bu'ane kun jijjiiramaadha. Poweriin gubbaa jijjiiramaa ta'uu qabu. Lakkoofsa real numberii keessa ta'uu qaba jedha waan ta'eef cabseedha kun. This is also what? An exponential function. Because e is the power of x. E lakkoofsa bakka bu'eese. Lakkoofsa gubbaatti poweriin variableedha kunis hin ta'u. R of x is equal to 2 minus absolute value of x. This is absolute value of function. This is not what? Power function. Kanaafuu exact answering kenna maal ta'a jechaadha? Sirriidha ta'a jechaadha. Definition in power function. Power function is a function that written in the form of f of x is equal to x is the power of r jedha. Jijjiiramaa gubbaratti digriin isaa real numberii ta'uu qaba. Duuban immoo constant real numberiin jiraachuu qaba. But that constant number is different from 0. Yoo 0 ta'e hundi isaanii balleessee 0 taasisa waan ta'eef. Okay. Maatiiwwan Nabdi Academy hundi keessan
chaanaalii keenya chaanaalii Abdii Akkaadaamii subscribe, like, share gochuun dagatinaa jecha. Okay. As summary, today we try to say about what? Waa'ee maaliif haala turre jechaadha. Magaalatti guyyaa har'aatiif. Define function with example. Function define gooneerra. Function maal tarreen cimdii maal ta'uun qabu jedhu irra deddeebi'uun qabu jenneerra. Function special types of what relation jenneerra. Special type hariiruuti jenne. Wanta special isa godhu wayii jira jechaadha. Maalirra? Hariiroorra. Waan dabalataa wayii. Wanti dabalataa sunis maal ta'uudha? Tarreen cimdii maal ta'u? Irra deddeebi'uu hin qabu kan jedhu laalleerra. The difference between relation and what function? Laalleerra. Relation hundi function ta'uu dhiisuu danda'a. Hin ta'u. All relations are functions or hin ta'u. All functions are relation. Exactly. Ta'uu danda'a. Relation maalidhaa function ta'uu dhiisuu danda'a? Tarreen cimdii irra deddeebi'uu danda'a. Inni jalqaba rakkina qabu hariiroo keessatti. Garuu function keessatti of eeggannoo barbaadaadha jechaadha. Tarreen cimdii yeroo ishiin jalqabaa irra deddeebi'uu hin dandeessu waan ta'eef. Special kan godhullee isa kana yookaan amala isa kana jechaadha. Function hariiroorraa. Vertical line test. Vertical line testing directly the given graph is what? Function or not function ta'uu isaa addaan nu baasa. Maal gochuudhaan? Graph nuu kenname asii gadi sararra. Yeroo gadi sararru iddoo tokkotti qofa yoo tuqe yeroo san graafin sun graafii funksioniiti jechuu dandeenya. Iddoo tokko caalaa yookaan bakka lama yookaan bakka sadiitti yoo kan tuqu taate at that time that is what? Not function jenna. Types of function baay'eetu jiru. Linear function, quadratic function, polynomial function, power function. Jarriin jalqaba tuqaa ture kana kutaa itti ilaaltanii jirtu. Amma immoo kutaa tokkotti power function ni ilaalla. Signum function ni ilaalla. Greatest integer function ni ilaalla. Absolute value function illee jalqaba ilaaltanii jirtu ammas ilaalla. Type function baay'eetu jira jechaadha. Define what? Power function with examples. Power function maal akka ta'e. Function bifa kamiin barraa? F of x is equal to ax is a power of r-tiin kan barraa. Yoo a maal ta'e? A an elements of what real number ta'e. A maal ta'e? Different from 0 ta'e. R miseensa maal yoo ta'e? Real number yoo ta'e. Function haala kanaan barraa maal jedhamu isaa laalleerra? Power function jedhamu isaa laalleerra. Example power function illee kennineerra. Warra power function hin taane illee kan akka exponential function kan akka logarithm function kennineerra. Hadhaaf qabadhee kan isinii dhiyaadhe kana fakkaata. Qabiyyee itti aanu part 5 about basic properties of power function kan jedhu hamma wal agarrutti nagaannaaf tura jechaa. Chaanaalii keenya chaanaalii Abdii Akkaadaamii subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa jechaa. Learn smart, shine bright with Abdii Akkaadaamii. Thank you so much.